Hai naga jirtu nagaa fi jaalalli haraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu obboleeyyan kiyya hundumti keessanuu baga nagaa taatan isiniin jecha arra mootuu wanti dhufee fi akkuma jalqaba viidiyoo argitan sana jechuudha obboleessa kiyya Roobeeraa fi akkasuma obboleetti koo Diboora wal arguu isaaniitiin qabatee gammachuu guddatu natti dhagahamee fi jechuudha namni obsee gizee isaa eeggatee obsaan wal danda'uu fi wal dhagahuudhaani gizee isaa eeggatanii yeroo isaan wal argan baay'ee isaa nama gammachiisa jechuudha. Obboleessi kun karaa gooddanyummatii fi gooddanyaa koo baay'ee jaaladhu fi kabajuudha. Akkasuma nan kabajas nan jaaladhas. Dhugaa asumaan yaa'u akka isaan viidiyoo kanas ilaalan nan beeka. Kin Roobee koo baay'ee isaas kabaja baay'ee si jaaladha. Baga ittiin si gahe baga gammaddan baga waan yeroo isaa eegee wal isin agarsiise. Gaa'ela jechuun waan salphaa miti. Hiikaa guddaa qaba gaa'elli. Gaa'ela seenuu illee gaa'ela seenuun dura chaalenjii baay'ee keessa obsitanii dhoksitanii waan baay'ee keessa darbitanii jirtu. Baay'ee isin gammadee jira. Baga gammaddan isin jedha. Dhugama isiniin jedhaan chaanaalii kanarratti waa'ee sila nama saasa'u waan hin barbaannee fi garuu baay'ee isa gammadee fi jechuudha. Obboleessi kiyya ittiin milkaa'ee gaa'ela kanatti yookiin sirna gaa'ela kanatti sirna qalabatii kanatti yeroo isaan akkatti gammachuu keessa seenaniiti waliin jiraachuuf furmaata ta'e kaatanii dhufanii baay'ee isa nama gammachiisa jechuudha. Roobee koo baga gammadde baga ittiin si ga'e isin jedhaan kanneen keessaa nalli akka ittiin ga'u du'aa naa godha bannaata jechuudha. Du'aa naa godha isiniin jira. Qubni kiyya duwwaa jira garuu akka ittiin na ga'uuf please warroonni arginis warroonni argitanis warroonni gaa'ela ittiin seenne waan gaa'elaan isin haa ga'u. Gaa'elli waan gaariidha. Gaa'ela seenuuni waan baay'ee bareedduudha. Garuu taraa eegganna martinuu taraa eeggata. Gaa'elli kan waaqayyo nama milkeessa malee akkanaan jedhaniif ittiin milkeeyanii jaalattee fuudhuu hin dandeettu. Jaalatteefis fuudhuu hin dandeettu. Jaalatamteefis nama sanitti heerumsi fuudhuu hin danda'an waan ta'eef carraadha. Carraan kuni waan isin yaa baasu hunduma keessaniifuu jedha jechuudha. Obboleessa koo Roobee baga gammadde ka ittiin si ga'e nullee akka ittiin ga'u abdii qabna jechuudha. Innaa kanaafi gammachuu obboleessa kanaaf qabu ibsachuudhaaf waan dhufeefi garuu kanaaf addaan babbanneerraa har'a gammachuu obboleessa kanaafi obboleettii tana ibsuudhaaf dhufe hammam akka isaanii gammadee anatu beeka waan ta'eef jechuudha. Baay'ee isaa nama gammachiisa. Kanaafi waan hunduma keenna ittiin hagayoo ittiin nu hagayoo nu argisiisu warroonni arginis warroonni argitanis warroonni argine dhugama itti isin haa ga'u rabbiin itti isin haa gahu warroonni argitani akka argitanitti obsa lamaneeruman takka malee laman fuudhan takka malee waan ta'eefi yaa kanuma ibsachuudhaaf dhufee isin jedha obboleeyyan kiyyaa galatoomaa viidiyoo kana laayikii gochuun akkasuma namoonni haaraa taate sabiskiraayib gochuun na gargaara isin jedha ammallee viidiyoo babbareedoo akkaataa waa'ee chaanaalotaa fi wantoota garaagaraa akka qabadhee dhufuuf sabiskiraayib fi koomentii keessan akka na jajjabeessu abdii guddaa qaba jechuudha. Kanaaf turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan naa tura isinin jedha waddaachuu halluu.